afantuu biitiin. Gurbaan tokko araaraan osoo hin hubatin kiniilloonii liqimsuun mana aruuzaa itti fakkaachuun jal'aaba loonii keessatti qamaa oolee jira. Itoophiyaan dhukkuba congaraa yookaan gaastirikiin addunyaa irraa tokkoffaa bahuun siidaan gaastirik Itoophiyaa keessatti akka dhaabbatu mootummaan gurguddaan addunyaa murteessanii jiranii. Namoonni hoggaa jimaa qama'an ibidda irratti libaana tanaquuf jarjaran dhuufuuf haala mijjeeffachaa akka jiran qorannoon dhiyoo kana Dr. Zarqalleeyniin gabaafame ifoomsee jira. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaanota baay'ee keessatti dubartoonni hangi isaanii hin beekamne bilbila isaaniin neetworkii akka hin hojjennee fi iskiriinii akka daffeen dalayne godhanii jiranii. Akka qorannoon ifoomsetti iddoo mudhii kana keessa aasidiin cimaan ifaa kiilowaatii 1000 maddisiisu iddoo sanatti akka argamu qorannoon ifoomseera. Aasidiin kun dhiira miidha.